Shama harka fuunee kabajamtoota fi jaallatamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoo sadarkaa addunyaatti argamtan kan YouTube channelii Sa'ad Ismail Yusuf hordofuu barbaadan hundi keessan YouTube channelii kiyyaa subscribe gochuudhaan akka nu jajjabeessitan kabajaa fi jaalalaan isin gaafannaa akkuma beekamu gama social media fi gama YouTubetiin akkasumas Twitter, Instagram gama hundaan ilmaan Oromoodha. Teknoloojii ammayyaawaa kana fayyadamuudhaan dhimmoota haala yeroo biyya keenya keessa jiruu fi akkasumas gorsoota saata'uutii barnoota garaagaraa fi hubannoo siyaasaa walirraa fudhachuudhaaf wal jajjabeessuun aadaa godhannee jechuudha. YouTube channelii kiyya subscribe akka naa gootan kabajaan isin gaafadhaa. Egaa akkuma beekamu keessattuu dhimmoota haala yeroo irratti gochoota mootummaan abbaa irree mootummaan sirna fiidaalii sirna nafxanyaa kana ijaaruudhaaf deemu mootummaa kaayoo dhuunfaa kaayoo sabaa yookaan kaayoo akka biyyattiitti osoo hin taane akka dhuunfatti kaayoo inni deeggaru kun kaayoo dogoggoraa fi kaayoo biyyattii fi uummata keenya hundayyuu hin hirmaachisnee fi uummata biratti fudhatama hin qabne ta'uu isaa kan uummata biyyaa hunda beeksisuu nu ta'a jechuudha. Kanaaf nutis shira biltsiginnaan mootummaan biltsiginnaan saaxila jechuudha. Egaa ka YouTube channelii keenya kana subscribe gochuu akka hin daganne YouTube subscribe qofa gochuu odoo hin taane ilmaan Oromoodha akkuma Facebook gubbatti baay'inaan fayyadamnu jechuudha. YouTube channelii obboloota keenyaa kiyyas dabalatee kan nama ilmaan Oromoodhaaf qabsaanii fi quuqama qaban hunda jechuudha. Gama YouTube dhuftanii YouTube isaanii yookaan baay'inaan daawwattan ta'e artistoota keenyas gama artiitii warra jiran muuziqaa isaa ta'uu isa kamuu jechuudha. Wal guddisuu ta'a ammoo dhagaa tokkoon shimbira lama akka jedhamu jechuudha. YouTube channeliidhaan immoo subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Subscribe qofa gochuuf share olii godhuuf qofa osoo hin taane gama YouTubeis dhuftanii akka YouTube daawwattan akka gartee Instagramiidhaan Twitteraan bakka hundaanuu akkuma nu hordoftan jechuudha. Gama YouTubeis dhufuu qabdanii isinin jechuu barbaada. Isinis gaa YouTube kiyyas kana subscribe gochuudhaan kuma takkaa ol guutuu qabdan. Guyyoota muraasa keessatti kuma takkaa ol guutuu qabdan. Nama 600 fi namoota 600 fi wayi qaba. Akka nama kuma takka guuttan abdii isinirraa qaba. Abdii isinirraa qabuu fi jaalala isiniif qabuuf YouTube channelii kiyya subscribe naa godhaa isiniif jedha. Qeerroowwan qaqqaalii ilmaan Oromoodha. Lubbuurraa onnirraa isin jaaladha. Najiradha. Ilmaan Oromoo idil addunyaa gubbatti argamtan Oromoon gara YouTube akkasumas miidiyaalee garaagaraa dhufuun dirqama taatii maaliif YouTube gubbatti dhagaa tokkoon shimbira lama akka jedhamu odeeffannoos argachaa akkasumas namoota Oromoo fi YouTuberoota Oromoo yeroo seentanii ilaaltan wanni kun garuu dadhabbii guddaa gaafata. Sa'aadamma wanni inni kaayyoon isaa guddaan maallaqa maali miti miidiyaa hundarra jiraachuu waan qabnuu fi Oromoon miidiyaa hundarra jiraachuu waan qabduu fi akka aktiivistii miidiyaa hawaasaa tokkotti odeeffannoo dabar fakkeenyaaf viidiyooleen YouTube irra ta'an hin badan jechuudha. Fakkeenyaaf Sa'ad Yusuf jedhanii yoo YouTube gubbaa seenan viidiyoon hunduu wal jala dhufa akkuma artistoota Oromoo yeroo YouTube gubbaa barbaannee argannu jechuudha. Kanaaf barbaachisummaan YouTube aktiivist Sa'ad Yusuf odeeffannoodha. Xiyyeeffannoon isaa guddaan odeeffannoodha. Miidiyaa hundarra jiraachuu waan qabnuu fi Oromoon miidiyaa hundarra jiraachuun dirqama taati. YouTube channelii Sa'ad Ismail subscribe akka itti roobsan isin gaafanna. Mee guyyaa lama keessatti kuma amma 600 akkana qaba 400 itti tolaa guunnu achi booda 2,000 3,000 jechaa deemna akkasii galatooma ulfaadhaa.